بشير داين كيدنا بسلام بهتينا نقوى ودا Ashamaa harka fuunee jira jirtu hordoftoota taane lama si'aadha eebbisaa akka fayyaa keessanii jirtu anis nagaa koon jira galanni waaqa hin barini isin fayyaa jirtu mee akkam nagaa keessanidha jarranullee galatasaa in qorraa dhugaa qorri baay'ee tokko qorri nu daalacheesse akkam isin mee nagaa keessan jirtu baga jiraattanii egaa guyyaa har'aa kana muuma si'aadha eebbisaa maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu. Egaa social media kanarra waan deemaa jirudha. Mucaa xiqqaa tokko mucaa qal'aa waggaa 16 moo akkas ta'e dubartii xiqqoo umriidhaan caaltu wayii fuudhee jira. Haati isaa intala waggaa 40 fuutee jedhamtee naalloltee mucaan kiyya kana daa'ima jettee minaamin jetti. Akkasumas immoo warri social media irratti duulaa jiranii tokkoffaa namoonni biyya keenya kun jireenya namaa keessan galina mirga isaaniiti erga isaaf ta'e erga ishii wal jaalatanii boo daa'ima waggaa 5 illee heerumte mirga isheetiin jedha. Lammaffaa immoo gorsi shamarran keenya qabuudhaaf jireenya kee keessatti kan si bulfatu xiqqoo kan umriin isaa nama umriin isaa waggaa 26 olii yoo ta'e malee kan 26 kun gadi kun xiqqoo si kabajuu irratti illee maatii kee kabajuu irratti illee ilaalchinni siif qabullee beekuu qabda jechuudha. Gaa'ila jedhan bichaadhaaf gaa'ilatti seenuu hin qabnu tokko jedha. Lammaffaa immoo biyya ormaa kana keessatti bakka yoo dhiiruma jedhameedhaa fi daa'imman ganaa dhuftee reefu karaa bahaarattiin ol seente shamarran waggaa 11 biyya kana keessa jirtan hin heerimina ijoollee bahaaraan dhuftetti. Maaliif ijoollee waggaa 18 hin ga'initu dhufaa jira bahaara. Ijoollee waggaa 14, 15, 16 kanatu dhufaa jira. Ijoolleen akkasii yaada qumatii dhedheeratti malee daa'imman waan ta'aniif si horachuudhaaf illee akkasumas immoo jireenya gaa'ila keessatti milkaa'uu irratti akkamitti akka waliin jiraachuu qabdan eenyu akka yaada bilchaataa qabu kana hin beekan jechuudha ijoolleen amma dhufan kun. Nuti sila kana beeknuu fi nama nuyi gadiititti heerumuun kun dogongoran jedha. Tokkoffaa yaadanii ittiin heerumuu qabdu. Gaa'ila ta'e dhumaaf dhiirri si gaafatee dhumaaf ittiin heerumin dubartii. Yeroo baay'ee nuti jaalalli shamarran ni sobomna garuu kun kan ishee sobu jedhee yaadu. Maaliif ishee nu sobuu dandeessi? Isheen tun xiqqoo nama lafa buleedha. Mucaan kun baay'ee daa'ima gaafa jaalala ishee gaafatuyyuu isaan na gaafa inni illee anatu gaafate naa taate jilaadhe wajjin maaltu sin gahe jedhee jira mucaani. Garuu mucaa sun daa'ima baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf illee nama qaanyessa. Dhuguma mucaan kun jaalalaaf itti heerume tokkoffaa ijoolleen biyyarraa dhuftee ji'a 2 geechi gaafa janjanaa jalqabdu tokkoffaa mallaqa qabdi dubartii yeroo dheeraas turte jedhanii yaadu. Lammaffaan immoo fuudhee belu biyya alaa deemee achitti jaartii fuudhee jedhanii dhagaheedhaaf itti seena. Bilis ijoolleen keenya labbolaan keenya dhiira gaa'ila akkasii keessa hin seenina. Maaliif isiniin jedhe beektu gaa'illi akkasii isiniifillee bu'aa hin qabu. Jireenyi keessanillee umrii keessanii wal madaala. Amma fakkeenya mucaa sun baay'ee xiqqaadha baay'ee qal'aadha isheen hagas furdoodhas. Tokkoffaa nama jireenya keessa wal faana wal madaaluu dandeessa. Sadarkaa umrii keessanii keessattuu shamarran jechuudha. Dhiira umrii keetiin deemu itti heerumi. Kan umrii keessi ol caalu malee kan si gadi sitti heerumin. Maaliif Oromoon gaafa mammaaku uleeyyuu koffii gadi qabatanii jedha. Abbaan manaa keessii oloo ta'e ati isaa gadi yoo taate rakkoon qabu umriidha. Maaliifin jedhee waa hedduu jira jireenya kana keessa. Namuu mana isaanii dhoffata malee waan mana isaa keessatti isa mudatu baasee ni matu. Garuu nu hundi keenya cheekii gaafa gofgoonee of ilaallu waa baay'eetu jira. Tokkoffaa gaa'ila jedhaniitu waluma arganiidhaaf wal fuudhuun jirti. Lammaffaa maaliif akka wal fuunu sanuu hin beeknu. Ijoolleen baay'een gaa'ila gaafa jedhanii nama wal fuudhaniituma waliin sireerra ciisuu bichaadha jedhanii kan hiikkatan ni jiru. Gaa'ila jechuun wal qunnamtii saalaa qofaa miti. Gaa'ila jechuun sireerra waliin raftee kaa'uu bichaa miti. Gaa'ila jechuun nama sammuun isaa bilchaatetu gaariidha. Maaliif siif yaadu kunuunsa abbaan manaa keessiif qabu akkasumas kunuunsa haati manaa abbaan manaa isheetiif qabdu kanatu murteessaadha.
malee wal fuudhaniitiif ilmallee argachuu ilmi keetuu doo argattee wati amma ijoolleen tun doo ilma argatte boru mucaan kun xiqqaadha. Gatee gara biraa dubartii umrii isaa madaaltullee fuudhu deemuu danda'a gaafa daraja'ee guddatee bakka bilchaate jedhetti. Gaafa san daa'ima qabdi daa'imni ishii tunillee jidduu kanatti miidhamti laa tokko jedha. Namni tokko dhiira ta'e bichaadhaaf fuudhuudhaaf itti heerumuuf hin deemna shamarran gadi qabaatii qoradhaa duuba isaa umrii isaa isa dhugaa gaafa si fuudhu maatii keessatti ergatte maatiin isaa warra isaatirra jaarsi jechuudha. Maatiin kee jaarsi gaafachuu qaba umrii mucaa keessanii. Kana gaafachiisuu baanna shamarran gaa'ila jettaniitti seenina. Shama amma mucayyoo sun dhugaa nama rarte ana maaliifi ani jechi namoonni irratti duulanii fi mucaadhaan illee wal maddii olaale nama zanillee irra deebisuun hin ulfaatti. Namoonni biyya keenya immoo ajandaa barbaadanii. Kanaafuu nuti shamarran keenya nama nuun madaalu heerumuu qabna. Tokkoffaa nama nuun madaalu gaafa jennu nama umrii keenya madaaludha. Kan ofii gadiitti heerumtee gaafa xiqqooti jettee dullatti si fuudhe siin jette si arrabsiti jechuudha dhiirri akkasii sun. Lammaffaa immoo maatiin isaa si arrabsan. Sadaffaa immoo hawaasni bal'aan si arrabsa. Mucaa ofiitti heerumtee faa akkasiin jedhu jira. Kanaafuu murteeffadhu gaa'ila bichaa ta'edhaaf ittiin dabalamina. Umriin isaa naan madaala. Gaa'illi isaa afaana ni tawadaaddara. Jireenyi isaa afaana ni deema kan jedhu yaaduu qabdu. Sammuun isaa bilchinni sammuu isaa hagami. Kana beektu taanaan itti gaa'ila keessatti seeni. Garuu kun hin jiru taanaan gaa'illi sun zeeroodha. Maaliif wal fuudhuu bichaa miti. Namni wal fuudhee waliin rafuu bichaa miti. Ijoolleen keenya baay'een rakkoon isaanii wanni gaa'illi isaanii kufaatii keessatti bu'uuf kana jechuudha. Waliin qorannu. Deebitee abbaa keenya maatii keenya hidda eenyu akka taane waliin qorannu. Callisnee wal fuudha bichaadha biyya arabaatitti mallaqa tana laallee walirraa nyaachuudha jennee walitti dabalamna. Kun dogongora cimaadha. Si qofa osoo hin taane dhala ati argattu san irratti rakkoo akka uumtu beeki. Ati rakkoo keessatti gaafa kufte daa'imni kee dhufee boruu rakkoo keessatti kufa. Ani garuu daa'imni koo bakka madheetti kufuurra gaa'illi natti fooyyee jechuudha. Dubartiin amma boruun isi dhiisee gaafa deemee heerumeettis kan biraa heerumta daa'imni san warra keetii irratti gattee. Daa'imni sun gaafa of jabaattee bakka xiqqoo jette kun maatii kee dhiiste takka abbaa maddii deemte achi haati biddeenaa isa darbite si maddii dhufa asii abbaan biddeenaa si darba. Kanaan dura garuu odoo bakka san hin ga'iin tokkoffaa gaa'ila keessa gaa'ila murteessaa gootanii itti seenudha jechuudha. Obboleetti keenya kana garuu erga isaan wal jaallatanii immoo seenanii miti seenan. Isin maal gochuu cabacabdan? Warra badhee cabacabuun na dhibeen. Gorsaa yoo dandeessan obboleetti kiyyoon akkanaati wanni kun sirraa deemamu sirraa hin deemu kan jedhu gaafii gaafadha. Akka gaafititti yaada dhiyeessaa fi malee arrabni maaliif hin deemu? Bari isheen jireenya kee jiraachaa jirtu jireenya mataa ishee jiraachaa jirti achumattis. Namoonni baay'een keenya gaafan isin ilaalu jireenyuma isheen jiraachaa jirtu kanarratti abbaa biyya itti taatanii irratti duulaa jirtu. No. Namarratti illee duulina. Jireenyi ishee sun jireenyuma isheeti. Kee ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif isiniin jedhe beektu? Nuti illee shamaraa akkuma harmi keenya darra'u qalbiin keenya darraa jedhan. Garuu akkasuma ta'ee yoo jiru amma obboleettiin keenya kun mucaa kana gaafa ilaaltu mucaan kun baay'ee xiqqaa isheedha. Mucaan kun dhugaa ni sodaadhaaf. Dhuguma rabbi yoo dubbachuuf taate ni sodaadha. Qaamni isaa xiqqaadha. Ijoollummaa qaba. Na horatamu nan horatu. Akkuma doktor naaf yaadiin jedha sanillee ni ta'a kan jedhullee yaada na keessa na galte jechuudha. Maaliif mucaan kun qallaadha? Wayi rakkoon akkasii uumamaa kan jedhullee ni yaada. Fakkeenya doktor naaf yaadiin qaamni ni caba kan jedhu barsiisaa turanii. Kanaafuu wanni akkasii kun shamara keenyarraa hin eegamuun jedha. Shamarreen teenya keessattuu eenyuun akka jaallattu maaliif akka jaallattu gaa'illi maali kan jedhu sirriitti irratti yaadi. Anumatu siin jedhe jechuudha. Maaliif anillee nama gaa'ila keessa turedha. Nama maalummaa faayidaa fi miidhaa gaa'ilaa beekudha. Keessattuu shamarra biyya arabaa jirtan tuni jaaladhu Maammadoo Diyaaspooraa dhuguma sitti maamiti yoo jaallatti Maammadoo biyyaallee
nama waggaan isa kan maatiin sii beeku kan biyyi beeku nama umrii isaa guddaa ta'u sii ol ta'u beekan kan akkasii jaaladhu malee biyya galtee heerumta malee ijoollee cuucareefu bahaarra ol guuttamte kana hin heerumina dhuguma hoo beekta. Namoonni amma ishiirra ajandaa ishii godhatanii irra naasa'inaallee maaliif gorsa obboleetti keessanii inni mucaa sunillee xiqqaa sun ilma keessanii obboleessa keessanii irratti dultanii arrabsuu miti. Booda mucaan kun fudhatee asfaaltirra baasee hayaatee naa ta'a kistee naat siin jedha obboleettiitti yandoo goggorin jechuudha ilma keetitti hin heerume. Nama umriidha siin madaalutti heerume anumatu siin jedhe shamarran keenya. Yoo nama umriin nu madaalutti heerumne wanni takkan hin mudatu. Tokkoffaa walii yaadu irratti walirraa hubachuu irratti wal taraddeeta. Keessattuu anamma akka gootitti odoo carraan naa qabee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yoo taate nama barumsa baratetti odoo rabbi nama heerumsiise baay'ee gaariidha. Namni barumsa qabu hubataadha dhugaa. Nama hedduun dinqisiifadhee nama barumsa fixanii gaa'ila godhatanii akkasumallee gaa'ila osoo hin godhatin gangara fuulduraa gaa'ila godhachuudhaaf yaadarra jiranii yaadni isaan namaaf qabanii si hubachuun isaanii haasa'atu wajjin haasoftu irratti yaada adda ta'e gaafa sii kennan nama barate jechuun dhugaa hayyuudha jedhe yaadaan. Garuu namni ijoolleen xixiqqoolee nama kutaa 3 kutaa 4 kutaa 5 keessa qaba haaran ol duuddatuni jireenyallee hin beektu lapheen ishiillee hin bilchaanne gaa'ilaadhaa fi jedhanuma argitee gaa'ilatti seenti kanaafuu hin heerumina shamarran. Shamarran keenya hin heerumina jecha ishee hin heerumina jettu tana hojiirra oolchaa sammuu kanatti yaada. Maaliin isin haga yoomii guyyoomna nuyi haga yoomii naqqa'uu dhiisna shamarran ni gaha dogoggorri guyyaa takka guyyaa lama qofa guyyaa hunda dogoggoruun garuu gadhummaa keenya mul'isa. Wanni biraan immoo maal isinitti fakkaate obboleettii teenya yookiin mucayyoo waantiyyaa Salamoon san jechuudha. Sammuuna kan irratti duulaa turani. Mucayyoo sanillee akka ilaalee hubadhetti itti fakkeeffame dogongorsiifameera. Ammallee harka dhiiraa buutee jirti obboleettiin keenya kun jechuudha. Garuu ni buuti dhiirri kun dhiira ishee karaatti gatuu fi dhiira kaa ishee jiraachisuu danda'u ta'uu qaba. Kana hubachuu qabdan ijoolleen keenya jechuudha. Gorsaa namoonni naannoo Finfinnee jirtan namni isheedha wal qunnamuu dandeessa mucayyoo san gorsaa biliis. Warri miidiyaa kanarraa feemasoonni ni jirtu. Feemasoonni Oromoo meeqatu jira warri soddaan irratti duulaa jiranii. Garuu mucayyoon tun ammallee rakkoon ishiin keessa jirtu ani na sodaachiste. Dhugaa rabbii viidiyoo tokko sin laalchisa. Viidiyoo san ilaalee itti deemina. Akkuma viidiyoo arguudhaaf yaaltan kanatti jechuudha. Obboleettiin keenya kun illee ammallee lammata gabroomsamaa jirti. Mucaan kun illee nama yaada furatee miti baay'ee ijoollummaan keessa jira. Baay'ee tokko ni horata jedhee yaadu maaliif of gowwoomsaa jirti jechuudha. Obboleettiin keenya kun daa'ima isheenis innis daa'ima. Gaafa mallaqni ishii sun ammallee jalaa dhume mucayyoon kun akka karaa irratti kuftu beekamaadha jechuudha. Har'a namni marruu lubbuu koo onnee koo si jaaladha sii du'e jedhanii warri jala fiigan kuni mallaqa ishee baraatessuufi malee ishee jaallatanii seenaa. Namoonni baay'een maaliif itti duulanii sila kana dura heerumte sobdeetii jaalatteetuma mucaa sanirraa ulfooftee dirqamaan hin gudeeddamne waggaa 13tti miti yaada jireenyatu qaccaciisee waggaa 20 ishiin gizee sanuuyyuu jedhanii irratti duulanii jiru. Garuu duuluun duratti rakkoo ishii mucayyoon tun nama nyaatee dhuguudha. Nama nyaatee dhugu tokko immoo namni nyaatee dhugu akkuma beekamu fedha fooniitiin ni guutama. Fedha fooniitu gaafa guutamnu nuti waan raawwannu hin beeknu jechuudha. Simmeetii keessa yeroo jirrutti isheen akkas taate jechuudha. Umriin isheen amma keessa jirtu kun umrii dargaggummaati. Reefu waggaa 16 jirti. Ijoolleen keenya ni beektan kan waggaa 14 booda waggaa 15 booda mirri hormoonii keessa isheetitti gaafa uumamu. Akka saayinsiin jedhutti jechuudha. Mirri hormoonii gaafa keessa isheetitti uumamu fedha fooniitiin ni booji'amti. Akkasumas dubartiidha gaafa mucaan kun itti fakkeessullee shawwadamuu dandeessi. Garuu gorsaa malee irratti hin duulina. Mucaan kun amma ishee jaallate waliin jiraatus baatullee
Ana nama irratti mucayyoon kun dhugaa. Miidhamni ishii kun miidhama kooti jedhee yaada. Filiis kanaafuu osinti tole viidiyoo kana sheer godha. Waliif godhaati mucayyoo tana gorsaadha wal dhaggeeffadhaati gorsaa filiis. Amma mucaan kun dhuguma ishii jaallatee miti. Ani viidiyoo muree keessa galchuullee nan barbaade garuu xiqqoo nan sodaadhe sagalee bichaa xiqqoo keessa isinii buuse. Akkasitti muuziqaatti banatanii mucaa faana caffaraa jirti. Garuu inni sirrii miti obboleetti keenya kana waaqayyo laphee banee nuuf haa qajeelchuun jedha. Dogongortee jirti dhala namaati namni ni dogongoraa foon ishee kun dadhabaadha waaqayyo immoo laphee ishee dhamane akka of bartu nuuf haa taatu obboleettiin keenya kun jechuudha. Akka rakkoo kana dura keessatti kufte san bakka kana jarritti ishii eegan kanatti akka hin argamneefani malee waan biraa miti. Jaalachuun haa jaalattu nama fooniti namni jaalatte tokko ta'uun sunillee gaariidha. Garuu nama badhee irratti ishee gatu nama itti fayyadamee qirraa nyaatee dhugee qilleensa irratti ishee gatu akka hin taanefani malee. Jaalachuun ishii sun rakkoo hin qabu jedha. Waaqayyo laphee nuuf haa banu shamarran keenya gaa'ela keessan ilaalladha. Eenyu akka jaallattan beekaa isiniin jedha waan na hordoftaniif galatooma. Viidiyoo biraatiin walitti deemnutti turtii gaarii.